Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oromoo Ispoortiidha. Odeessaalee ispoortii taphoota ligiiwwan Awurooppaa dhuma torbee kana miidhaa taphattootaa fi jijjiirraa taphattoota maddeen garaa irraa qindeessine qabannee dhiyaannee jiraan waliin tura. Taphataa lammii Jarmanii sarara gidduu fuulduraa fi fuulduraa ganna 26 Arsenaal kan ta'e Kai Havertz torbee darbe miidhamee kan ture. Guyyoota dhufan keessatti yaalii baqaqsanii hodhuu jilba isaa irratti akka godhamuuf The Athletic gabaasee jira. Taphatichi yaalicha booda gara dirreetti deebi'uudhaaf yeroo dheeraa akka irraa hin fudhannes ibsamee jira. Akkasumas taphataan sarara mirgaa fuuldura Arsenaal kan ta'e Bukaayoo Saakaan torbee darbe tapha Arsenaalii fi Liidis Yuunaayitid irratti kan miidhame torbaan afuriif dirree irraa akka fagaatus gabaafamee jira. Manchester United taphataa ittisa duuba isaanii kan ta'e Harry Maguireef waliigaltee haaraa akka mallatteessuuf mari'ataa akka jiran gaazexaan biyya England Daily Mail gabaasee jira. Maguire bara 2019 Leicester City irraa gara Manchester United kan dhufe yoo ta'u, jalqaba bara 2020 irratti kaapiteenii hoogganaa taphattootaa ta'uudhaan leenjisaa United yeroo sanii Solskjaeriin muudamuun isaa ni yaadatama. Rakkoon Manchester United akka gareetti ga'umsa gaarii agarsiisuu dhabuu fi taphoota mo'achuu dadhabuu waliin taphatichi kun akka addaatti qeeqamaa fi abaaramaa kan ture yoo ta'u, keessattuu dogoggora goolii ofitti galchuu fi kubbaa garee faallaatiif kennuutiin deeggartoota Manchester United fi jaallattoota kubbaa miilaatiin akka addaatti fakkeenya taphataa dogoggoraatti fudhatamaa kan turee fi bitootessa 2023 leenjisaa Ten Hagiin muudamni hoogganummaa taphattootaa irraa fuudhamee Bruno Fernandeziif kennamuun isaa ni yaadatama. Harry Maguire sana booda of jijjiiruudhaan fi gara gahumsa isaa duraaniitti deebi'uudhaan itti sara darbee garee isaa Manchester United akka injifatu goolii ittiin injifannoo lakkoofsisuu eegaluudhaan deeggartoota isatti gaddaa turanii fi itti aaraa turan gammachiisuu danda'ee jira. Ga'umsa isaa ammaa kana ilaaluudhaan Manchester United taphatichaaf waliigalteen isaa bara dhufu osoo hin xumuraminiin duratti waliigaltee haaraa biraa dhiyeessuudhaaf akka mari'achaa jiran gabaafamee jira. Newcastle United taphataa gidduu fuulduraa fi fuulduraa ganna 23 lammii Jarmanii Stuttgartiif taphatu Nick Woltemade gara Newcastle fiduudhaaf walii galanii akka jiran ibsamee jira. Milkaa'uun waliigaltee kanaa rakkoo Newcastle fi taphataa sarara fuulduraa isaanii Alexander Isak waliin jiru kan furuu fi abjuu taphatichaa gara Anfield Road dhufee taphachuu ni dhugoomsa jedhamee eeggamaa jira. Chelsea taphataa sarara fuulduraa fi sararaa kan ta'e Alejandro Garnacho Manchester United irraa euro miliyoona 40 gara Stamford Bridge fiduudhaaf waliigaltee xumuruu isaa Sky Sport gabaasee jira. Garnachoon Chelsea waliin waliigaltee waggaa 7 hanga bara 2032 mana cuquliisaa keessa isa tursiisuu ni mallatteessa. Tottenham taphataa gidduu fuulduraa fi sarara lammii Neezerlaandii ganna 22 RB Leipzigiif kan taphatu Xavi Simons gara White Hart Lane fiduudhaaf waliigaltee xumuruun isaanii ibsamee jira. Tottenham taphataa kanaaf walumaa galatti euro miliyoona 60 akka baasanis ibsamee jira. Taphatichi har'a qorannoo fayyaa erga godheen boodatti ifatti taphataa Tottenham ta'uun isaa beeksifamee jira. Odeessaalee taphoota gareewwan gurguddoo liigiiwwan Awurooppaatti yogguu ceenu Pirimeer Liigii Ingiliziitiin sanbata xinnaa guyyaa sa'aatii 8 fi walakkaa irratti Cheelsiin Stamford Bridge irratti Fulaamin ni keessummeessa. Waaree booda Manchester United sa'aatii 11 fi walakkaa irratti Sunderland waliin ni taphatu. Manchester Cityin gara dirree Brighton American Express deemuudhaan sa'aatii 11 irratti kan taphatan yoo ta'u, taphni eeggamaan Pirimeer Liigii torbee kanaa dilbata sa'aatii 12 fi walakkaa irratti Arsenaalii fi Liverpool Anfield irratti wal morkatu. La Liga Spainitiin sanbata xinnaa galgala sa'aatii 12 irratti Atletico Madrid Alaves waliin galgala sa'aatii 2 fi walakkaa irratti immoo Gironaan Sevilla waliin ni taphatu. Real Madrid galgala sa'aatii 4 fi walakkaa irratti dirree isaa Santiago Bernabeu irratti Mallorca ni keessummeessa. Dilbata Barcelonaan gara dirree Rayo Vallecano deemuudhaan galgala sa'aatii 4 fi walakkaa irratti ni taphatu. Bundesliga Jarmaniitiin sanbata xinnaa Bayern Munich Augsburg waliin dirree isaa irratti galgala sa'aatii 1 fi walakkaa irratti yoo taphatu. Dilbata galgala sa'aatii 12 fi walakkaa irratti Dortmund dirree isaa Signal Iduna Park irratti Union Berlin ni keessummeessa.
Seeriyaa A Xaaliyaaniitiin har'a galgala sa'aatii 3:45 irratti AC Milaan Lekkee waliin yoo taphatu. Sanbata xinnaa Naapooliin dirree isaa Diyeegoo Armaandoo Maaradoonaa irratti galgala 3:45 irratti Kaagliyaarii waliin ni taphata. Peezaa fi Roomaan yeroo wal fakkaataa ta'een galgala 3:45 irratti yoo taphatan, dilbata galgala sa'aatii 1 fi walakkaa irratti Juventus Jiyoonaa waliin ni taphatu. Ligiiwaan Faransaaytiin sanbata xinnaa PSG fi Toulouse galgala sa'aatii 4:05 irratti yoo taphatan, dilbata 6:15 irratti Monaakoon dirree isaa Stade Louis lammaffaa irratti Strasbourg waliin ni taphatu. Galgala 3:45 irratti Liyoon dirree isaa irratti Maarseel ni keessummeessa. Odeessaaleen ispoortii har'aaf maddeen garaa garaa qindeessinee isiniif dhiyeessine kanuma hanga yeroo itti aanu olaa garuutti yeroo gaarii.